كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Obboloota kiyyaa kabajamuuf qaalii akka miidhagumaa hundumti keessanii. Ollaa keenya qaalii ganda Ilimoo keessaa asitti argamtani. Ollaa keenya qaalii ganda Ilimoo keessaa asitti argamtani. Kan waamicha keenya dhageessanii huwwatan utuu karaa deemuu akka tasaa seenee as keessa kan jirtan seenaan hubadhaa anaa dhuftanii rakkoon tokko jiru osoo isin waamin simannaa keessanii hedduu itti yaadanii. Waamicha kabajaan dhuftanii dhugaa galatoomaa umrii nuuf dheeradhaa jiraadhaa wayyoomaa. Ilaalli qophaa'e hundumtuu keessanii bakkis mijataadha kan irra teessanii yoo ciisuu feetanis yookaan biqilfachuu bakki mijataadha keessummoota keenyaaf qopheessine miti gastaa'uusi akkana. Bishaan moo lallaafaa muduraa moo kuduraadha foon nyaachuu feenaanis kunoo lukkuu irraa ni jira hararraa. Bashannana seenaan akka ustaas Kadiriif ustaas Salaadiin isin himeerra du'aa yoo feetan ulamaa gurguddoon ni keessatti argamaa foddaa ilmoo keetii banachuu qofatu sirratti dirqama. Foddaa ilmoo keetii banachuu qofaatu sirratti dirqama. Nyaataa fi dhugaatiin taphadhaa bohaaraa yoo sheexuanaa malee gammachuu quraanaa mee eenyutu aaraa? Dhugumaan gammanne gareen Nuuralyaqiin onlaayin quraan akaadaamii galatoomaa jennaa gammachuu warootiif asitti argamtanii. Ulamaa'ota keenya asitti argamtanii. Allahu Akbar. Ulamaa'ota keenya asitti argamtanii kabajaaf jaalala nama Islaamaatiin isin simanneerraa baga nuuf dhuftanii. Innama yakhsha Allah min cibaadi ulamaa jedheetu nutti himaa rabbitu qur'aana. Akkuma sodaattan rabbii keessan guddaa nullee sodaachistu badii dalaguurra hadhaa biyya duunyaa hunda dhandhamtanii hadiisa rasuulaaf kalaama qaaliqaa walharkatti tiksaa nu biraan geessani. Seenaa islaamaallee hin barannee gaafadhees hin barre islaama ta'uun koos yeroo dhiyoo kana keessa ooleen bulle. Hagumaan dhagahee haala ulamaa'ii addunyaa islaamaa yeroon taa'ee yaaduu wanna isaan ibsu addunyaa kanarraa barbaadee kan dhaba. Rabbiin haa dhaga'uu du'aa isiniif goonaa wanni dadhabdaniif fuuluma rabbii fi fuula rabbii argaa ittiin beekama. Wanni dadhabdaniif fuuluma rabbii fi fuula rabbii argaa ittiin beekama. Amma sanaa dhufu ustaadonni immoo yaa obboliiwwan baga nagaan dhuftan barattoota keessan qaqqaalii waliin. Ustaazonis qabduu jazaatu anaaf barattoota markazoota ilmoo hunduma keenyarraa. Isin ustaazonis qabdu jazaatullaa anaaf barattoota markazoota ilmoo hunduma keenyarraa. Haftee ulamaa'otaa darbee fuula rabbii jiru humnaaf jajjabina ulamaa'otarraa duniyaarra jiru guddisa ulamaa akhlaaqaan faayamtee diin rabbii barsiisuuf bakka bu'iinsaa fi waadaa fuutee baatte. Diin rabbii barsiisuuf bakka bu'iinsaa fi waadaa fuutee baatte. Imalli kee fagoo galii kee jannataa miltoon kee yoo ta'e quraanaaf hadiisaa yoom hamlee laaftaa? Ustaazonni immoo booda caalu hordofii FB tiktookaa yoomuu sin madaalu. Booda onlaayinii yaadaaf kaayyoon ka'ee dhugaan injifate. Wallaalaan meeqatu si rabbii wal baree kan duniyaa dhiisee jannata abdate.
Yeroo ilmi namaa nama ta'uu isaa ofirratti dabalatee viidiyoo waraabee qullaa wal ilaalu qaanfin irraa dide gocha suukanneessaa gochuu miti yaaduun namatti ulfaatuuf maalirraa haasa'a hunduu quba qaba xiqqaa fi guddaatu maalirraa haasa'a hunduu quba qaba guddaa fi xiqqaatu Maammadoo fi Faatee maqaa waliif baasee Allahu Akbar. Maammadoo fi Faatee maqaa waliif baasee gosaa fi danda'anii abaaree wal baasee duniyaa waan tarreen bitee wal gurguree neemaa nama ta'uu ofirratti dagatee kayyoo beelee nyaatu qaamatti dibataa kayyoo dheebootee dhugu shaawaa fudhataa fasaadi baay'atee addunyaan wal ga'ee ulamaan xiqqaatee jaa'illi kabajamee beekaa wal ilaalamee wallaalaan beekamee meeqa sammuu dhabee amantaa rabbiisaaf safuu sabaa galee meeqa haata baatee abbaanis waaqate meeqa sammuu dhabee amantaa rabbiisaaf safuu sabaa galee meeqa haata baatee abbaanis waaqate namni lubbuun jiruu arraba bulaanii irraa hin jiroomne kan beeka bal jirus rabbi araaramu nagaan hin boqonne nama barii jira wama ajaa'ibu kan laayikii kennee koomantii katabuuf jannatuma jiru kan haasaasaa jibee dhiisee bira ta'u azaabatti bu'u utuu akka isaati yaada isaa qabama abbaan aangoo guddaa jannataa azaabaa mootiin addisamaa rabbii guddaa ta'uu jalaan biliksee sheelaan namaasee leenjii Galaana maasiyaa uliin beelame nama baay'ee nyaatee alhamdulillahi erga rabbii keenya ustaazota dhimmoo jalaan baafate alhamdulillahi erga rabbii keenya ustaazota dhimmoo jalaan baafate kanaafuu jazaan kee hundaadhaan jira mindaan akhiraa taa'eetu eega rabbii guddaa daraga atis ni mi'oofta waadaata isin guddaa toohida facaasaa umurii keenya fixuun barbarras waadaadha toohida facaasaa umurii keenya fixuun barbarras waadaadha Ulmaan ustaazotaa himamee waanamuu anaa jennee baganaadhaan dandan hundumtuu keessanuu anaa jennee baganaadhaan dandan hundumtuu keessanuu Congratulations baga gammaddanii kitaaba quraanaan guyyaa har'aa warra bambanii Allahu akbar ya masha Allah ijarraan afaa maal bareedu baganaan gammaddan nutis gammadnaa gammachuuma rabbiin haa taasisu eebba keessanirraa sababa gammachuu duniyaa faayidaa rabbiin haa taasisu eebba keessanirraa sababa gammachuu duniyaa faayidaa Faamiiliin Islaamaa isiniif haa kennu ofii hojjechaa daawwaa ittiin godhu isiniif haa laaffisu irratti sabbaru rabbiin Islaamaa kana badhaadhee alhamdulillahi summa alhamdulillah jedha deebisee alhamdulillahi summa alhamdulillah jedha deebisee rabbiin nu kallaqee bakkeetti nu dhiisne muujizaa quraanaa nabii Muhammadin irraa dabalee Al-Quran kalam Allah, Al-Quran nuruna, beekan kan beeksisaan sooris maallaqaan kan bituu hin dandeenye meeshaa kan jababa. Manuwaan jireenyaa konkolaataa qilleensaati nama isaan buluuf alhamdulillahi rabbiin badhaasee kenna caalu alhamdulillahi rabbiin badhaasee kenna caalu. Sekretara Gamtaa Majmu'ul Islami Hoggana Markazan Waliin Online Quran Academy hunda nama dursee Ustaz Abu Hurairah baga gammaddanii baga argitanii firri halkan guyyaa itti dhamaatanii hunda nama dursee Ustaz Abu Hurairah baga gammaddanii baga argitanii firri halkan guyyaa itti dhamaatanii Laffaatiin kee guddaa Laffaatiin kee guddaa maaltu qinxaaqatu madaadii safarri intala beekaadhaa dadhabbii keenya beeku hasanaata khayrii ati itti dadhabdee rabbiin hama beeka jazaan kee lamee akhiraa eeguu garaa yoom shakka
جزاك لمن أخرت إيبو غير مشكا الله أكبر الله أكبر ويا ما شاء الله كمان الله إذا أكبر كنت هلكني في بيا قلبي جفنا أكرم الله جرو إليه يوم زيادة تتبير جتي تكارا بوتو يورو كسرت اللي إستين ورانفتو هندي غمجوتي أتجرو كينياف همتون سنرجيني أمرين فيردو يا أستاذ كينيا همتون سنرجيني أمرين akka dhugaa qabu maaliif harkaan استواء يليق بجلاله جنة أمنودا erga rabbii keenya galata ustaazota mazmura ilmoo aqiidaa waliigaa baranii barsiisuu kaanaa egaa rabbii keenya galata ustaazota ilmoo aqiidaa waliigaa baranii barsiisuu kaanaa barannoon atis ustaaza koo hin badin bakka yaadaa ya atis ustaaza koo hin badin bakka yaadne sanaan utuu nu galiini yaadatu naan deema bakka mara seenaa malee ofii deemee achi ga'ee miti na of kolchaadhara mabruuk alfu mabruuk jedharra deebi'ee diin ofii baranii ittiin eebbifamuu mee maaluma caalee dhagayisiif himaa yaa xaalibal ilmii beekaa fi wallaalaan walitti hin qixxaatu jedha barquraanni booni dhugaa booni kanarra barattee eebbaaf itti geesse namuma akka kee ijoollee umrii kee FB'f tiktookiin jiruu burjaajesse erga rabbii keetii ustaaza keetiinis jedhi galatoomi duniyaa jiraattee akhiraa jannata akkati abdattu si taasise inni erga rabbii keetiis ustaaza keetiinis jedhi galatoomi duniyaa jiraattee akhiraa jannata akkati abdattu si taasise inni maashaallah alaykum barattoota keenya baga gammaddanii gammachuu keessaniin nus gammanne arra akkasi wallaahi diin ofii barachuun barsiisaa ofiitiis amileetti horuu galata isaa galchuun markaza keessaniif ta'atii mul'adhaa barataa amalli isaa gaarii isinirraa ilaalee obboleessi keessan akka itti yaadu barachuuf waan diinii walumaa galatti baga gammaddanii jenna barattoota har'a dibamaniif baga nagaan dhuftan isin keessummoonnis kabajamuuf qaaliin baga nagaan dhuftan isin keessummoonnis kabajamuuf qaaliin gara nuura yaqiin maal jedheetan ibsaa jechatu waan ibsuu baay'ee itti yaadee qalamaaf waraqaa sammuu fi yaada koo dadhabsiisu markaza nuura yaqiin onlaayin quraan akkaadaamii fakkeenya jaalalaa fakkeenya kabajaa kan akhlaaqa gaarii tarsiimoo baruu fi barsiisuun isaanii hedduu nama hawwataa jabinaa fi fedhiin diin isaanii baruuf qaban keessattuu waan addaa waan garee koo kaasnaan dubbadhee waan fixu na beektu amala ustaas Kadir taanaan narra hin turiinii keessaan natti dhaama sagantaa hafanii waliin turtii gaarii jedhaa maqaa waan haala keeffataniif hedduu galatumaa.